Gareen Kenna Tajaajila Mootummaa Magaalotaafi Godinaalee Oromiyaa daawwachaa jiruufi Hogganaa Itti Aanaa Biiroo Public Service misooma qabeenya namaa Oromiyaa Obbo Daamxoo Gammachuutiin durfamu Kenna Tajaajila Iddoo Tokkoo Magaalaa Adaamaa daawwatuun Hoongansa Olaanaa Magaalaa Adaamaa wajjin mari'ateera. Hogganaa Itti Aanaan Biiroo Public Service misooma qabeenya namaa Oromiyaa Obbo Daamxoo Gammachuu Magaalaa Adaamaatti kenni tajaajila hawaasaa wirtuu tokkotti kennamaa jiru si'ataa fi dhaqqabamaa kan ta'ee fi teknooloojiin deeggaramuuf tattaaffiin taasifamaa jiruuf jalqabe kan irraa baratamuu fi moodela ta'uu danda'udha jedhan. Wantichi hojii idilee kana dura gurmaa'insa kanaan hojjechaa ture sanaan kan ilaalamu waan hin taaneef waan guddaadha jechuudha. Kanaaf biyyoota tokko tokkotti hundaa'uun just like akkuma kaampaaniitti jechuudha. Kaampaanii guddaa tokko kaampaanii mootummaati jechuudha. Kanaaf falaasama mootummaa kana dura ittiin ijaaraa ture sana karaa jijjiireen mana hojii hunda akka tokkotti qaama tokkotti kan hojjechiisu waan ta'eef salphaa miti jechuudha. Kanaaf inni kun really jijjiiramni jiru baay'ee abdii guddaa kan namaa kennuu fi nulli akka salphaatti qaamni biraas akka hubatu. Amma wanni kun anis kan amanu ogeessonni deddeebi'anii yaadatti kennuu qabu. Namoonni jechuudha nus amma carraa arganne akkasitti ilaaluun keenya waan guddaadha. Tokko kanaan gabbataa lammataa immoo marii ummataatiin tajaajilama waan jedhuun gabbachaa deema jechuudha. Ani yaadiin ani qabu inni tokko akkamitti hoogganama giddu galli kun kan jedhu amma isin maksimum deemtan baay'ee maksimum jechuudha. Human resource as keessa jiru hamma siistemni isin hayyametti deemtaniitu nama gaggaragalchitanii fayyadamtanii jechuudha. So kun innovationii creativity keessan agarsiisa jechuudha. Kanaaf inni kun immoo ka'umsa mootummaan amma garee keenyaaf illee ka'umsa guddaa waan ta'uuf galtee guddaa nu ta'ee jira. Kanaaf hooggansi giddu gala kana maal ta'uu qaba scientifically kan saayinsiin jiru waan jiruuf isa wajjiniin kan Adaamaa laallee sirriitti gara digrii godhaa deemuun hin barbaachisaa jechuudha. Haala gurmaa'insa isaatis akkasuma jechuudha. Saayinsawaa gochuun nurra jiraata. Isin muuxannoon Adaamaa sirriidha bakka amma itti deemtan gurmaa'insa amma jiruun adoo karaa ta'een itti deemamee jira. Maaneejis gochuuf yaalamee jira jechuudha. Maaneejis gootanii jirtu. Kantiibaan Magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee marii qaamolee kanneen wajjin taasisaniin wirtuun kenna tajaajila iddoo tokkoo waajjira haaraa bulchiinsa magaalaatti eega jalqabamee tajaajila nama 47 olii kennuun danda'amuu ibsuun wirtuun kun tajaajila kennamaa jiru akaakuu fi lakkoofsaan beekuurra darbee itti quufinsa hawaasni tajaajila keenya irratti qabu akka beeknu taasiseera jedhan. Dubbiin kun maal nu barsiise? Tajaajilumti tokkoffaa tajaajila galmeessuun keenya hagam akka uummata tajaajiluun baranne lammaffaa seektara kamtu barbaachisaa seektara kamtu hin barbaachifne hin jedhus argaa dhufneerra seektara namni tokkichi gaa nama 20 faa 30 faa caasan hanimu hin jira barbaachisummaa isaa gaafii keessaan galu hin jiraata caasaa keenyatti gaafii uumuun isaan hafu jechuudha itti aansee structurii magaalichaa irratti kaayyoon keenya waa'ee structurii miti waa'ee uummataati waan ta'eef kan dhufneef as the same time gaafii biraa deebisaa jira kan jedhu hojii gadi buusuun ni barbaachisaan jetta sirrumaa jechuudha. Sirna bulchiinsa hojjetaa achi adda godhu akka qabnu ni amanna garuu fuuldura guddachaa deemuun isarra jiraata. Itti gaafatamaa waajjira Public Service magaalichaa Obbo Dinquu gama isaaniitiin gara fuula duraatti hojicha hanga barbaadame milkeessuuf adeemsa hojichaa hojmaataan madaalaa deemuu fi darbee hanqinoota mul'achuu danda'an xiqqeessaa deemuuf qophiidha jedhaniiru. Uummanni keenya tajaajila nurraa barbaada jira waan ta'eef sa'aatii 11 fi walakkaatti osoo hin taane yeroo hojii keenya dabaluutu nurra jiraata haga sa'aatii 2tti tajaajiluu qabna kan jiru kun akka kallattiittis qabamee jira hojjetaanis kana fudhateeti kan jiru waliif fakkaatu malee qidaamee hojjechaati kan jiru hojjetaan qidaamee yoo dhuftan namuu isa dirqisiiseeti miti hojjechaati kan jiru sanbata guddaa gaafa dhufte hojjetaa mana kana keessaa hin dhabdu. Leessaniin asirraa arganne maa inni hojii lafaa gadi buusuu keenyaan asirraa maal arganne maalitti dabaluun nurra jiraata maalirraa hir'isuu qabna kan jiru kana cheeklistiin gadi buusnee jirra waan ta'eef inni sassaabamee gaafa dhufe sirriitti guutuu taasisuu dandeenya waan ta'eef kuni laallama akka jiru isin kaasufi. Kanneen daawwannicha irratti hirmaatan keessaa yaada kan kennan kenni tajaajilaa fi sadarkaan magaalli irra jiru wal simuun hojiin hojjetamaa jiru gaarii ta'uu kaasanii muuxannoon kun yoo babal'ate rakkoo gama kanaan jiru akka furu shakkii hin qabnu jedhan. Yeroo gabaabduu kana keessatti waan isin yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turtan hubannee bira ga'uu waan nullee magaalaa Adaamaa qofaaf otoo hin taane magaalota Oromiyaa keessa jiraniifis akkaataa tajaajiluu danda'u. Galteedha muuxannoo fudhachuudha kan dhufne waan ta'eef baay'ee intanaa jechuun barbaannu amma komantii gochuudhaaf illee baay'ee nama rakkisa jechuudha. Dhimmoonni baay'een
karaa nuti eegneen jechaadha kan fuulduratti deemanii jiranii. Kanaaf baay'ee gaariidha isa jedhuma kaasuu barbaada. Egaa akkasiin amma akka bulchiinsa magaalaatti akka biyyaattis moodelillee ta'uu waan danda'u natti fakkaata gaa amma kana fuulduratti kan deeme ammaatti. Kanaaf magaalaan Adaamaa fakkeenya biyyaallee waan ta'uu danda'u natti fakkaata.